Kuni immoo maaltu jira? Mee bani maal beeka maaltu jira? Argite? Qubeessitu miti? Saasi maalan ta'uu barbaadan jettee duratti baratte? Helikooftara oofuu barbaadaa miti? Helikooftara oofuudhaaf immoo maal goota seete? Waan barsiisaan jedhu sirriitti barreessitee dhaggeeffattee barataa cimaa taate achi booda helikooftariin dhufaa bakka helikooftara oofta. Tolee? Jabaadhu ishee si jaalanna. Tolee? Egaa akkuma seensaratti kaasanis deeggarsa kennuudhaaf waan yeroodhaaf ta'u jedhaniiti jiru karaa baankii Oromiyaa Intarnaashinaal irraa bayitee akka kaffalamu qarshii 500,000 kennaniiti jiru abbaan qabeenyaa Said Daamxoo daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya yeroo tokko sin beeksisuudhaaf kan harka mirgaa kootti argamtu Bilisee Morodaa jedhamti. Obboleettii ajajaa dhibbaa Geetaachoo Morodaati. Gurbaan bareedaan qaxalee irratti agartan kun immoo abbaa biyyaa Geetaachoo Sattis nan deebi'a waa'ee isaa baay'ee haasofna akkasumas inspektar olaantuun Asnaaquu Morodaatillee jirti obboleettii isaaniiti abbaan manaa isheetii fi soddaan ajajaa dhibbaa Geetaachoo Morodaatis immoo keessummaa keenya ta'anii nu wajjiniin jiru isaan wajjinis akkasuma kan turu ta'a jechuudha. Egaa inspektar Baantaayyoo Admaasuu isinis baga nagaan dhuftanis isiniin jedha. Mee yaa jalqabnuuti waan amma jiru kanatti osoo hin dhufne maatiin keessanii durumaanuu maatii gootaati. Waan jedhamu itti dhaga'e mi waan sanatti dhugaadha. Abbaan abbaa keenya boruudhinsa Aduwaa duulaniitti yeroo lola Aduwaa sana yeroo biyyi Aduwaan Xaaliyaaniin biyya keessaa baatee biyyi bilisa taatu kan isaan deebi'anii gara biyya dhaloota isaanii biyya gara Suudukii isaanumaa wajjinis kan isaan duulanii gara Walisootti godina Kibba Lixa Shawaa gara Walisootti deebi'anii galaniiti nagaadhumaan otuma rukutamiin lubbuudhaan biyya isaaniitti galaniiti kan isaanii turtii booda umuriin darbanii ittaanses Naggasaa Morodaa Boruu kan jedhamu hangafa abbaa kootiti lola Itoophiyaa fi Sumaalee Kaarramaarraa irratti duulanii yeroo sana isaanis achi keessatti gahee isaanii taphataa turanii isaanis nagumaan biyya isaaniif waan isaan irraa eegamu hunda hirmaatanii gara biyya isaaniitti gara biyya dhaloota isaanii Walisootti deebi'anii galanii har'allee lubbuun jiru. Taansee obboleessa koo ajajaa dhibbaa yookiin Shaambal Alamaayyoo Morodaa Boruu kan jedhamu yeroo lola Itiyoo Eertiraa deemanii yeroo lola baadimmee sanallee achi keessa turanii gahee guddaa achi keessatti hirmaatanii isaanillee achumatti rukutamanii too as hospitaala Xooraayiliitti yaalamaa jiranu humaan danda'amu rasaasnis iddoon taane keessa waan galteef galanii yaalaman jedhanii kalee isaanii keessa kan isaan rukutamanii lubbuun isaanii numa biratti darbee ittaansee gooticha amma waa'ee isaaf gadda taa'aa jirru kan Geetaachoo Morodaa bara 2000 gaheen koo ani kan hin fedhu raayyaa ittisa biyyaatti fedha kootii jedhee innis gara qaama nageenyaa yookiin immoo raayyaa ittisa biyyaatti dabalame. Ittaansee ani inspektara Asnaaquu jedhama. Dursa barsiisummaarran ture. Carraa raayyaa ittisa biyyaa kana yookiin immoo carraa miliitarummaas qabna natti fakkaate gara barsiisummaarraa kolleejjii poolisii Adaamaatti waggaa 2 achi galee leenji'ee amma aanaa Ejereerraa hojjetaa jira. Ittaansee obboleessa koo Mulgeetaa Morodaa Saajin isaanis akkasumatti maatiin guutuun maatii gootaati jechuudha. Maali garuu hojjetiin isaa kun Oromoon duraanuu goota akka ta'e hin beekama gaafa addatti bahee diina isaa mo'atee gala maatii keessan immoo xiqqoo adda fakkaatamee maali hojjetiin maatii keessan bira jiru? Citiin maatii keenya bira jiru barumsanis dubatti hafnee miti fedhuma keenyadha. Fedha keenya
biyya ofiitiif dhiiguun yoo biyyi jiraatte namni jiraata yoo biyyi jiraattedha nageenya jira dhalanii guddifachuu yoo biyyi jiraattedha biyyiin jiru taanan umtuun jiru waan ta'eef filannoon nuti raayyaa ittisa biyyaa yookiin poolisummaa filanne kun waan baay'ee dansa nama kamirraayyuu eegamu hojii dursi kennamuufii qabu ta'umsa waan nutti mul'ateef jedheen fudhadha kanaaf hundi keenya wanta yoo abbaa kootis fudhanne lafa gaa osoo qaban iyyuu kan isaan biyya kootiif gahee hirmaannaan qaba jedhanii gara sudhukii waliin kanarratti hirmaatanii hundumtuullee gahee ittiin jiraatu amma biyya keenyatti dhabeetoo hin ta'in garuu waa'een biyyummaa nutti waan dhaga'amuuf akkuma Oromoon goota ta'e gootota keessaa immoo tokko maatii koo waan ta'aniif hirmaannan keenya yeroo aduwaarraa qabee aga har'aatti calaqqisaa yookiin mul'ataa jira jechuun barbaada. Ijoollummaa isaatti ajajaan dhibbaa Geetaachoo Morodaa nama akkamii ture akkamiin waliin dabarsan yeroo ijoollummaa keessanii? Ajajaa dhibbaa Geetaachoo Morodaa yeroo ijoollummaa isaa jajjabee namaa ture hunda keenyarrayyuu adda yeroodhuma ijoollummaa isaa yoo abbaan keenya qonnaan bulaadha lafa qotuuf yeroo bahe lafa inni qote deebi'ee namni biraan qotu bareechet akka midhaan tolchutti qotee gala yeroo takka haati kootti gammaddi har'a Geetaachotu lafa sana naa oole midhaan gaariin irraa argadha bara kana Geetaachotu naa qote jetteet itti gammaddi jabaa namaatti tureeyyu waan yaadadhu keessaa Geetaachoon mana barumsaa tokkotti mana barumsaa Liiban yookiin yeroo sanatti gara Goobana Daachuu jedhee waamama tureeyyu waliin baranna Geetaachoo maal ijoollee maaltu jira jeequmsatu ture kutaa keessaniin jedhaan tureme anoo barsiistuttis himuuf ariifadheen itti gaafatamtuu dareettis inni ofumaafan ishii miite sana rukutee barsiistuun immoo toon hin bariin dhufteet natti dheekkamte maaliif wal miidhu jedheen ishii miite rukutee jedheet maaliif tarkaanfiisitu kennaa ta'u barsiistu nan ariifadhe nama miidhamu arguun jaaladhu waan ta'eef jedha Geetaachoon nama miidhamu arguun akka jabdummaa isaa nama miidhamu nama cuucamu arguun barbaadu haqa jaalata nama gootummaa qabu bareeda daawwattoota keenya egaa har'a maatii gootaa waliin gadda isaanii qoddachaa jirra seenaa gootummaa ajajaa dhibbaa Geetaachoo Morodaatis yaadachaa jirra egaa akkuma ajajaa yookiin iizii kaabaat irratti tarkaanfiin garee juuntaatiin fudhatameen miseensota raayyaa ittisa biyyaa garee kanaan ugguraman keessaa tokko guyyoota 40 mucaasaa qaxaree na cinaatti agartan kana waliin ta'uudhaan rakkoo hedduudha kan isaan dabarsanii. Inspektar Baantaayyoo Admaasuu isinis immoo egaa sodaa akka taatan naa kaastanii humna raayyaa kana keessatti isinis biyya keessaniif wareegama kaffalaati kan jirtan. Iiziin kaabaa rukutamee ajajaa dhibbaa Geetaachoo fa'aa uguramuu isaaniitiin durattii fi akkasuma immoo amma yeroo lammaffaadhaaf dulli tokkummaa sabdaneessummaa gaggeeffamuuf yoo jedhu guyyoota 4 dura gara manaatti seenuu isaatiin duratti isiniif bilbilee akka turetu ka'a. Mee waan sana yaadachiisa? Jalqabarra OBN sagalee uummataa kan ta'e galateeffachuun barbaada. Seenaa goota kanaa akkasumas seenaa maatii kanaa hawaasa bal'aa Itoophiyaaf keessaa naannoo keenyaaf dabarsuu isaatiif galateeffachuun barbaada. Ajajaa dhibbaa Geetaachoo Morodaa turtii guyyoota 40 edda guramanii booda rakkina fi gidiraa adda addaa mucaasaa waliin kan dabarsee fi baa fi mucaasaa dabalatee baachaa ture adeemsa dheeraa keessa akka inni natti himetti adeemsa dheeraa keessa baay'ee dadhabe abbaa biyyaa ani baay'ee dadhabee tan jiraa lafa si buusuufanii jedhaan yaa abbaa koo akkati dadhabdee jirtu argaan jiraa hiriyoonni keessi gargaaru qoodaan lafa buustu baabaatti jirtu kan lafa taa'ee jedhee naan jedhee natti hime. Keessattuu waan amma achi keessatti dabarsan rakkoowwan isaan dabarsan
kan miidiyaattis hin himamin kan namni biraattis hin dhagahin kanatiif inni haasoftanii nu beekuu qabnu hoo jiraate carraadhuma kanaan osoo uummatatti himte. Mucaan kun dargaggummaa isaa waggaa 10 ol 14 ol naannoo eezii kaabaa kana keessatti kan inni tajaajilaa ture. Gonkumaa akkuma aadaa waraanaatti qaama kootiin namni jettu kun dhufeetiin waraana jettee hin shakkitu. Waraanni illee gosa qaba. Waraana kaleessa eegaa ture, waraana misooma keessatti, waraana lubbuu isaa sii kenne, waraana lafee isaa cabse, dhiiga isaa lolaasee si eegaa ture. Bakka inni rafutti qaluun, bakka inni rafutti waraanuun baay'ee suukenneessaa fi hanga guilty mind ta'een kan namatti agarsiisudha. Of course jaraaf haaraa miti. Garuu akka loltuutti loltuun qaama hawaasa kana kan eegudha. Kabajamuutii qaba. Dursi kennamuufii qaba. Bakka isaan ciisanitti isaan jaan waraanaati kan isaan ajjeesaa turan. Kun baay'ee suukanneessaadha. Hangam gantuu akka ta'e kan agarsiisudha. Keessa guyyaa soof baay'ee natti ulfaata. Baay'ee daran rakkina guddaa keessa akka turanii fi daa'ima kanallee kan hin yaadne. Daa'imni kun isa waliin yommuu deemtu daa'ima kanallee protekshinii addaa kennaan turre. Loltuun tokko yoo booji'ame akka waraanaatti loltuu al tokko harka isitti kennate hin miitu. Hin dhamaastu. Nyaata laattaaf wanni barbaadu hin gootaaf. Isaan kan gochaa turan garuu dhamaasu miila duwwaa oofu daandii bal'aa keessa oofu daa'ima waggaa 6 yommuu sana waggaa 5 boolla keessa raffisanii goota kana wajjin daa'ima isaan gatu walumaan du'uu qabna. Daa'ima koon gatu jedhee ba'aa ofirraa qabu darbatee daa'imni isaa hiriyoota isaa wajjin wal gargaaraa akka dhufanii kan natti hime. Naannoo sa'aatii 4 yoo hafu gara adda waraanaatti seenuuf sinii bilbilee turedhan. Maal haasoftanii sa'aatiiwwan xumuraa sanitti amma waan san booda ta'e immoo yaadannu dhuguma akka wareegamuu fi deemuuf ta'u hin beeka ture jechuudha. Wanni jedhu kun hin kaa'amee maalidha sa'aatii xumuraa ta'etti wanti si wajjin haasoftan bilbilaan. Egaa ogguramanii booda opereeshiniin muummicha ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed gaggeeffamu oggura sana keessaa raayyaa qondaaltota hedduu opereeshinii gaggeeffameen gadi lakkifamanii jiranii. Achi booda karaa raayyaa keenyaatiin humna qilleensaatiin mucaan kun gara kanatti akka dhufu godhamee abbaanis maatiitti maanaa kennachuuf mucaa wajjin dhufee ture nu bira. Jalqaba obboleettii keenya biliseetiin simatame achi booda nu bira dhufee boqotee yaa geetu amma yeroo daandii fagoorraa dhuftee miilli kee illee luqqaadha boqochuu qabda yeroo itti boqochuu qabdudha jedhee tan itti hime manatti. Barii bantii naan jedha. Yeroon itti boqodhu ammaa miti. Yeroo biyyi koo akkas jeeqamaa jirtu keessatti yommuu biyyi koo ganamtee jirtu keessatti boqonnaan nan barbaachisu jechuudhaan xiiqiidhaan kan achitti deebi'ee egaa achitti deebi'ee booda Maqalee keessa ture. Maqalee keessaa mootummaan ceasefire qopheessee akka isaan Maqalee keessaa gabba'an edda taasisee booda naannoo Amaaraatti boqotanii naannoo Amaaraatti iddoo qabatanii bakka jiranitti ammas humni gantuu kun ijaaramee dhufuudhaan waraana raayyaa ittisa keenya irratti banuu jalqabe. Egaa isaa oraaliin dhaabbatee jiru kana gidduutti maatiitti bilbile. Jalqaba haadha warraa kiyya inspektora olaanaa Asnaaqutti bilbilee an bakka hojiin jira. Amma kan inni bilbileef front line galuufanii waraana galuufanii
waraana immoo galu kana waraanni amma kallattiidhaan gantuun natti dhufaa jiru kun xiqqoo cimaara waan na ta'eef dhaamsanan sitti dhaammadhu ilmoo koo adaraa ilmoo koo qofan adaraa sitti kennadhaa kan isin jedhu kana qofadhaa naan jedhee jecha lama natti taasise. Egaa waaqayyo mirgaan si haa galchu ilmoo keetii fi yaaddee maatii keessa jira jedheetiin deebiseef kanadha. Galatoomii jajjabaadha sittan deebi'a. Jidduutti immoo gootni ilma gootaa immoo jidduutti argama daawwattoota keenya. Eenyudha maqaan keenya daawwattoonni si ilaalaa jiru ijoolleen si ilaalaa jiru warra mana taa'aniif maqaa keetii fi maqaa abbaa keetiitti. Maqaa kootu Biniam. Biniam Geetaachoo. Biniam Geetaachoo. Maqaa biraatillee qabdaa jedhamu. Maqaa biraa Biniam. Kan biraa ana abbaan keessi baasee hoo? Kan abbaan kun baasee abbaa biyyaa. Abbaa biyyaati miti? Egaa abbaa kee wajjiniin gaafa achi turtan sana jajjaroonni wayii si fudhatanii deemanii miti? Mee eessa sin geessanii gaafsan maaltu ta'e yaadatta? Mee waan xiqqoo na taphachiisi? Na yaadachiisi miti? Isaan sittuma. Innaa sanaayyuu tokko ture achiin tokko irraa immoo maaliif tokkos tanuu jedhanii eessa baay'atiin nagalchani. Innaa nagalchanii jechuudha. Gibbii keessaan nagalchanii gibbii keessaan nagalchanii innaa sana achumaan Gibbii keessatti sanii? Gibbii keessaan naateenyu akka keessaa buuneet achiin abbaa koo namaateet akka keessaa akkana bu'e achiin nama hunda isaanii bu'ani achiin asfaaltii irraa zorro jechaatu bulla irrafnu achiin achumaanana. Maaliif rafuu diddan maaf rafuu sin jedhan? Maaf irrafnu janneen akka keessaa deemaa bulla. Achi immoo achi gaafa jirtanii jeettiin yookiin roopilaa wayii waaqarraa dhuftee fa'aa jedhan yaadatta gaafa sana? Akkam ture? Gibbii keessaan kun ture yennaa sana achiin konnaa jettu miidhudha achiin sodaadheen gibbii keessaan dhabachaa mana keessaan gale mana kan itti bullu keessatti. Maal sin jedhe abbeechi abbaan kee obbeessi maal sin jedhe? Abbaan koo ta'uu baay'ee dachinoo ta'uu sodaatiin nan jedha. Akkasumaan jechaa ture. Abiyyiitu nu fuudhuu dhufee faasin jechaa ture jedhan. Abiyyiitu na fuudhuu siif abiyyaan lallaachuu ayiraachuun jedhan jechaan fiiskaan funan godhan. Ganama immoo gaafa achi amma kaampii keessa galtan sanii abbaa biyyaa situ isaan dura ka'eetu fiishkaa afuufaa jedhan. Dhugumaa yoo sun miidhatti? Inni dhuguma. Mee akkam ture? Akkam ture gochaan ture. Maal sin jedhu maal jettaan achi fiishkaa gabaftee booda warra wajjin turtanii? Achiin abbaan koo immoo ta'u dhiisii ta'uu maan godhuu nan jedha abbaan. Tole sittan dhufa nan deeba ture. Egaa abbaan isaa gara manaatti isa deebiseen asitti mucaa wajjin walitti dhiyeenya fi yeroo baay'ee kan dabarstan si wajjin akka turetu kaafama. Akkamitti egaa achi dhaqeen boodatti uguramuu isaanii akkamiin dhageessanii booda immoo akkamitti deebisanii wal agartanii isaan yaadachiisime? Kan dhageenye bilbila guyyicha naa bilbileef isaanatu bilbileef akka hafe gaafachuuf jechuudha guyyaa gaafasii jira feera garuu mucaan kun bira jira jedhe akkam gootaree jennaan bakka waa gochuu hin danda'u na bukkee jira waan an godhuun beeku jedhe ergi kaa bakka booleetti yookaan immoo ayyaraa iliidhaan jennaaniin lakkiin danda'amu eerpoortiin innas jiru
gubatee jira waan ta'eef erguu hin danda'u akkuma waaqayyo godhaa ta'uu qaba qaama gochuu hin danda'u daqiiqaa muraasa booda neetworkiin hin bade sana booda turtii guyyaa 40 booda miidiyaadhaan kan argine guyyaa 2 booda fidee dhufe ayyara ile duukam jechuudha na bira sana booda guyyaa 10 sana olu maana wal barsiisuudhaaf wajjin nu bira ture sana booda dirqama deebi'ee deemuu waan qabuuf mucaan na bira ture. Gaafa deebi'ee deemu sanii akkamatti addaan bo'uun ulfaata xiqqaatee yeroo dheeraa wajjin dabarsanii abbaa fi ilma waan ture na yaadachiise obbolees rakkisnee mucaan sinii rakkisnee. Baay'ee ndawum deebi'ee deema jedhee waan sodaatuuf mana gadi hin baasu ture. Mana yeroo taa'u bukkee isaaf mana fincaanillee yeroo isin kottu wajjin seennaa jedhan nagattee deemuu waan dandeessuuf taa'e jedhan bakka yeroo ciisu wajjin ciisaa rafeellee of dagatee rafu ka'ee ilaalee deebi'ee rafa ture nagattee deemta jedhan mana fincaanitti seenaa deebi'e lakkii na dhiistee deemuuf ati banadhu taa'ifaa jedhan baay'ee ulfaata ture jechuun deemuuf yeroo jedhu innis garaa jabaachuu dadhabee bakka walitti bu'aniiti. Kan inni gaggeesse uleedhaan hin gargar baasee yeroo inni deemu hin deebi'aatii dhiisi jedheeni sana booda deema Yeraayil guyyaa 2 bulee deebi'ee dadhabee guyyaa tokko bira bulee halkan tokkollee bira bulee iddoon ciisutti gatee baa jedhee deebi'ee dhufe halkan sa'aatii 10tti iddoon ciisutti kan gatee deeme sana booda gara hojii deeme innis bilbilaan naasofsiisaa ture garuu ulfaataa ture baay'ee mucaadhaaf. Iyyaada xafallee addaan kutee tapha ho'aatoo taphataa jiru addaan kutee taa'ee yaada maal taate yeroo jedhuun iddoo dura dabarsite sana yaadatee bakka abbaan kokko achi deebi'ee achi nyaanni hin jiru warri juntaan ajjeesu abbaa koona jalaa deebi'ee dhufuu jedha nufa bini jedheen bilbilaan wal qunnamsiisa baay'ee ulfaataa ture mucaadhaaf. Memo mana aslitti kennatee booda bilbilaan wal qunnamaa akka turtan naa kaaste. Sa'aatiiwwan xumuraa akkam turanii yeroo xumuraatiif si wajjin kan wal argitan yoom ture achi immoo inni biyyaaf kufuusaa yookiin biyyaaf wareegamuusaa haala kamiin dhageessan? Nu bilbila yeroo hunda mucaa argachuuf jecha jechuudha akka waan ijaaran arguutti kan inni fudhatu yeroo bilbilli bahee hunda dirqamarraa yeroo deebi'een argata ji'a gannaati ji'a 12ffaa keessa. Nu bilbila yeroo hunda bakka inni wareegamuusaa guyyaa tokko dura waan akkasii bilbilaa ture mucaan argata garuu bilbilli koo hojjechuu dhiisuu waan danda'uuf hin horinaa bakka dirqamarraa yoo waaqayyo jedhee isinin argadha amma garuu yaalli irra jirru baay'ee ulfaataa waan ta'eef hin beekamu kanaaf bilbilli koo hin cufaa waan ta'eef hin horinaa jedha sana booda bilbilli isaan cufame guyyaa guyyaadhaan iyyaalaf ture harkaa fuudhamee bilbilli kan ijoolleetiinis nu bilbila ji'a tokko booda hiriyaasaa argadhe bilbila ishii gaafannaan ishiin akka wal bira hin jirre walirraa fagaatanii akka jiran natti himte guyyaa guyyaadhaan ishii gaafadha qashinatti mutinete tulfaate lakki hiriyaasaa kan abbaa hiriyaa abbaa kan waraana keessa eeyye ishiin hafte akka walirraa fagoo jiran natti himti garuu beekti gaayoon yeroo wareegamee jira ji'a 3 boodadha kan ishiin karaa na dhuftee maatiitti himte. Gadda sana akkamitti isin bira ga'ee maatiin akkamitti sirna awwaalchaa gaggeeffamuu danda'e miirri daa'imaa kanatti abbaan isaa dhaga'uun baay'ee ulfaata waan ta'eef akkamitti simu hubachiistanii mucaa gaafa dhaga'u isa jedhee ittiin himnani nama biraa akka boqatee biyya deemnu hime walisoo deemna bini ko nama boqatee waan ta'eef boo'icha deemnan jedhe eeyyee eenyu jedhee ittiin hime abbicha akka abbaan taane nama biraa gaafachu walisoo deemnu suura baanaariifaa hojjetamee fannifamee arge boo'ee teenyu kun abbaa kooti miti kan boqatee maaliif nama biraati jettee natti himte naan jedhe achi lakki isa miti ko nama gara waraanaa deeme akka deebi'uuf haa deebi'u jedhaniiti kan bu'an malee isa mitiin jedheen isa jedhe baay'ee boo'ee bakka buluu achin turra jennee deemne tureeyyuu
inni akka kana argee fakka namoonni waan bu'anuuf akka inni sargeen dhiphanneef fuudheen deebi'ee karaa duukamitti ganama ka'ee kan inni itti hime. Na gaafate qophaa saala dhaabateeti haasa'aa ture. Abbaa kootu du'ee maal jedha mucaan na bira jirtu tokko jirti mucaan obboleetti. Qophaa haasa'aa ture mucaa obboleessa kootitu na bira jira maal taatiti jettee gaafatte. Abbaa kootu du'e koo jedheen. Yaa baqa yaadee dhiphachuurra jedhee ofitti waamee eessatu kan du'e baqa akka inni boo'ee baafatuuf jechuudhaan boo'ee baay'ee akka daa'imaatti miti dhugaa kan boo'e. Ulfaata baay'ee. Kabisa jajjabeessu mee inspektar immoo gara keessanitti dhufu waa'ee isaa waa'ee ajajaa dhibbaa Geetaachoo Morodaa yoo yaadattan wanti yeroo hunda yaadattan fi tarii wannuma kanallee osoo wajjin hin godhin yookaan kaayyoo isaa kana osoo galmaan hin gahin jettanii wanti kaastan maaltu jira maal ture mul'anni isaa yeroo lubbuun turetti. Mul'anni Geetaachoo ajajaa dhibbaa biyyi kun tasgabbooftee lammiin Itoophiyaa hundumtuu tokko ta'ee hawwuu fedha tureeyyu. Isuma yeroo naannoo sanaas deebi'uyyuu naannoo tokko gara keenyatti yeroo deebi'u mucaa kana yeroo fidatu jechuudha. Turtaa laata geechoo jedhee gaafadhee yookiin immoo iizii isaa jijjiirradhu jedhee gaafadheen ture. Si hordofuu danda'u namoonni kun waan ta'eef mee iizii kana jijjiirradhu jedhee yeroon gaafadhutti ani lammiin Itoophiyaa hundumtuu tokko ta'anii biyyi kun tasgabbooftee arguun fedhii hawwii kootii. Yeroo dhugaan itti mul'ataa jirtu kanatti immoo isumayyuu yeroon itti hojii filatan yeroo kana miti yeroon itti mucaa ofiis jedhanii gara biyyaatti deebi'anis yeroo kana miti. Lammii Itoophiyaa tokkoomte lammii Itoophiyaa tokko taatee yaadduuf biyya keenya nagaa qabdu hawwuu yaada tureeyyuu osoo kuni daran ammaataarra jiru lubbuun isaa darbu kaayyoon isaa osoo galmaan gahin biyya tasgabbii qabdu Itoophiyaa tasgabbii qabdu hawwaa tureeyyuu kana ta'uun argin osoo ishiin jeequmsa keessa jirtu lubbuun isaa darbutti baay'een gadda. Hawwiin isaa kanatu karaatti jalaafe. Jajjabaadha. Inspektar egaa jajjabaachuun barbaachisaadha. Namni kun biyyaaf jedheeti biyyaaf kufee biyyaaf wareegame. Yaadannoon isin isa wajjin yaadannoon addaa isa wajjiniin qabdan karoora isaa fuulduraa maal ture wanti nama hunda wajjin haasa'an jiraachuu baachuu danda'a isin wajjin garuu akka walitti qixaa waan dhaga'ee fi maal ture mul'anni isaa? Ajajaa dhibbaa Geetaachoon kan isaa wal baree otoo maatii waliin bariin akka aadaa Oromootti dura maatii gaafatteetu achi booda maatiidhaan kan walitti dhuftu. Garuu isa kan wal baree osoon barataa kolleejii poolisii Oromiyaa qondaalummaa hordofu na argee baay'ee taphannaayu. Dhugaa dubbachuuf yeroo hunda kan na barsiisee darbe gootummaa isaati. Namni baratee biyya isaatiif ta'uu danda'a. Bara sana inni siin barataayyuu barumsa gargar kutee raayyooma keessattuu jiru hin barata. Nutullee kunoo wanni jechaa turre. Anis barsiisummaadhaan gariin qondaalummaatti dhufe baachii tokko seedhaa wajjin jabaadhu baradhu yoo baratte biyyaaf taataa yeroo hunda afaan isaa keessaa kan dhageessu waa'ee biyya fayyaduu fi biyyaaf jiraachuuti. Namni immoo akka namaatti biyya isaatiif wareegamaa jiraachuun namummaarraa kan eegamudha. Baay'ee natti dhiyaataayyuu na gorsa yoo illee iseetti mufadheeraa akkamitti mufachiistaan hiriyummaa irratti jiru jechuudha. Jedhigaa mufachiisuun waliin ta'uu qabdu waliin akkas ta'u gara gaa'ilaatti illee kan dhugaa dubbachuuf gaa'ila koo keessatti illee gorsa guddaa kan naa laataa turee fi barumsa kootiin akkan jabaadhu amma barataa kolleejii poolisii Oromiyaa sadarkaa maastarsiitti waggaa lamaffaan barachaa jira. Barumsa biraallee iddasii lamman tokko giraajuweet godheen jira.
maanajimentii fi kompiitaraan giraajuweet godheen jira. Seenaa koo keessatti akka obboleessa kootti akka hangafa kootti malee akka soddummaatti miti kan walitti dhufnu nama cimaa fi nama yeroo mara lubbuusaa biyyaaf laateedha. Kan hin kana jedhu wanna soddaa koo ta'eefi miti. Deemsa dheeraa deemtee oggoramtee gallakkifamtee osoo madaan kee hin qooriin biyya koon oolchuu qabattee madaa kee qabattee itti deebuun gootummaa ooliiti. Abbaa biyyaa mee gaafa achi turtan san paampileetiin faa kushuroon faa isinii kennamu ani nyaadhu abbaati nyaadhu jettaanii jedhan. Ofii keetii nyaatiin maaliif abbaadhaan nyaadhetteeni? Nyaadhan jedhamka. Maaliif? Xiqqoo nyaadhannaa sana. Inni immoo ani jedhee maal seete yeroo sanii ani sabaadhee waan hin deemuu fi akkanaan hin dadhabne abbaan dadhabdanaan jedhee jedhan inni raaffattee kanaaf akkas fa'attee jira. Inni natti mira deebiiti. Isa ijoolleet na baatan na dadhabee na jedhu abbaan. Achuma deemaa bulnannaa sana. Eessa dhattu garam faadhata eessa dhatna siin jedhu maaliif deemtan? Natti sirriitti natti badhisiiti. Poolisoota akka deemaa kan jedhanirraa juntoota. Juntoota maaliif deemaa siin jedhu? Maaliif dhaqaa siin jedhu? Eessa dhaqaa caakkaa keessa ahun bazza naan jedhan. Akkas jedhan. Si warri juntaa si dubbisanii beeku si taasisanii beeku yeroo san maal siin jedhan si? Watii waa'ee keetii fa'aa abbeetii maal jedhan? Juntaa fa'aa nan dubbisne baaka. Nan dubbisee isaan. Mucaan tokkoyyuu innaa sana dubara achiin poolisotaadhaanii juntootaadhaanii misa irbaata hojjatteef. Innaa hojjattu anaannaaniif na hojjatte achiin geetuun siin jaaladhaa jedhaan mucaa koo nyaachisii jechaa siin jaalachaa jechaa ture. Achuun achiin innaa gadi baanu baay'ee taanee baane. Innaa sana baanee achiin nyaata si kennitee mucawwan sun abbaan kee nyaata kenniif jedheen sun guddaadhaame xiqqoo miti. Nama guddoodha jedha. Nyaata si kennitee dubaraa immoo dubaraa nyaata si kennite hoggas nyaata koo nyaadheen qadaadaadhaan nan gala. Amma warra juuntaa sana waa'ee isaanii maal yaadda? Amma juuntaa hoo jedhan maaltu sitti dhufa sammuu keetti? Mee waa'ee juuntaa amma dubbadhu siin jedhanii maal fa'a? Taankii fa'aa biraakeettii fa'aa ittiin dhufa. Tokkiuma bicha tok gochaa hin tokkolan. Toksii bichaadha. Abbaabbiin gaafa amma jiru sani maal fa'aa sin jechaa ture Geetaachoon? Geetaachoon ayizoo fa'aa nan jechaa ture. Kan biraa hoo? Kaza innaa sana cakkaa keessaan naa jirnu jechuudha. Wattaaddaroonni dhufanii jechuudha. Wattaaddaroonni dhufee na hiikuu fi dhufan. Abbaa koo faana na hiikuu. Achiin fooqii jiraachi. Achiin fooqii keessa makiinaa tokko jira. Achi makiinaadhaan dhaabachaa nudha. Achiin makiinaa inni guddaan isaa minibaasiin jiru. Isa dhufee na fuudhee ani qabadhee uummatne maayaa jechaan abbaan koo. Amma eessa jira siin jedhan amma akka honkee fa'aa abbaabbiin eessa jira siin jedhu waa'ee abbaabbii yoo gaafattu abbaabbiin dhufuu fa'aa hoo jettuuni maal siin jetti biliseen maal siin jetti askaalaan maal sitti himan?
geetu naargattu kana booda inni du'ee jira. Kanaaf jajjabaadhuti nama guddaa ta'e sirriitti qo'adhu siin jedhu. Kanaaf jajjabaadhu siin jedhanii. Akkas ta'an jedhu. Yoo guddatte amma nama guddaa yoo taate maal ta'uu barbaadda? Helikooftara. Helikooftara. Helikooftara oofuu barbaaddaa? Helikooftara gaafsanii dhuftee oofuu jettee dhufte sanii oofuu barbaaddaa? Biraa. Kan biraa oofuu barbaaddaa? Waan biraa yoo guddatte maal fa'aa gochuu barbaaddanii? Amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko doktara taanaa jedhu, ijoolleen tokko barsiisaa taanaa jedhu, ijoolleen tokko immoo kun amma televezyiinii kana agartee televezyiinii kana keessa seennee televezyiinii keessaa fa'aa dubbanna fa'aa jedhu. Gaazexeessaa ta'uu fa'aa yaaddee beektaa televezyiinii keessaa namatti dubbachuu ijoollee akkam jirtu kun qophii ijoolleetii fa'aa jechuudha. Akkasuma barbaadda? Akkasuma. Egaa miira isa bira jiru naa qoodee jira bilise. Mee amma sadarkaan inni irra jiru maal fakkaataa? Eessa jiraachaa jirtu? Barumsaa wal qabatee wanti jiru maali? Deeggarsa akkamii barbaada mucaan kun? An jedhume waan xiqqoo na taphachiise. Qaama waan jedhu duraan irra jajjabaachaa jira. Mana barumsaa kutaa tokko kan mootummaatti galcheera. Namni ispoonsara ta'eefii jira kan dhuunfatti akkan dabarsee galchuuf jechuudha. Amma karasitti dabarsanii galchuudhaaf. Gara mana barumsaatti galchuudhaaf. Bareeda. Mee inspektar si biraa dhufuuti deeggarsa akkamii fa'aa barbaada amma mucaan kun egaa waraanarra ture qorqalbiin isaa xiqqoo miidhameera ijoollummaa isaatti wantoota arguun malee waan baay'ee argeera waan ta'eef deeggarsa akkamii fa'aatu barbaachisa maal jettan? Calqabarraa galatoomu uummanni Itoophiyaa inni aarsaa lubbuusaa biyya isaatiif dabarsee kenne uummanni Itoophiyaa immoo kaabaas kibbaas baas dhiyaas bilbiluudhaan Biniyaam hin guddisnaan barsiisnaa galma yaadame bakka abbaan isaa yaadeef sana nuti biraan geenyaa jedhanii waadaa galanii fi yeroo ammaa kana gargaaraa jiran jiru. Mucaan kun osoo humtuutti hin hir'atiin barumsa isaa baratee gargaaramee akka bakka gaarii ga'u bakka kaayyoo abbaan isaa osoo hin ga'iin hafe sana inni immoo ga'ee biyyattii kanaaf akka ta'u hawwii kooti kanuma hawwa. Bilisi ati immoo itti siqeenyaan sitti dhiyaata maatii keessaa jechaa dhagayeera. Itti siqeeti mucaa kanatti immoo wanni ilaaltee waan isaan nu kaasanii addatti osoo kana argatee waan akkanaa osoo deeggarame jettee wanni ati immoo yaada nu kaastu jira. Kan akka ta'uuf kan hin barbaadu abbaan isaas biyyaaf jedheeti kan inni wareegame dhaabbataadha waan inni boru ija abbaa isaatiitiin waan inni ilaalu jechuudha. Kuni abbaa kootiin sababa abbaatiin illee akka ta'eef itti yaadee boru akka abbaan isaa godheefitti kan inni ittiin abbaa isaa yaadatu waan dhaabbataa wayii akka ta'uuf kan hin barbaadu. Galatooma egaa wanni isin kaastanii jira. Kanuma wal qabatee immoo namoonni OBN qunnamanii OBN wajjin taanee deeggarsa gochuu barbaanna jedhamanii kan yaada nu dhiyeessan jiru. Keessummaa addaa lama qaba. Jalqaba irratti keessummaa tokko affeereen keessummaa keenya lammaffaa immoo gara boodaatti kan affeeru ta'a. Manuma keenya eegalu daayirektara olaanaa Zinaabuu Asraatillee waan isiniin jedhu qaba jedhee amma dhufaati jira. Zinaabuu gara keenyatti dhufuu dandeessa. Tole maayikiitti naa kenni. Daawwattoota keenya egaa OBN gaddas gammachuu haasatillee qoddachaatii beeyitii jira yeroo garaagaraa keessatti hojiiwwan adda addaas gochaatii jira. Zinaabuu waan seenaa goota maatii kanaa waliin dhageenyeerra seenaa baay'ee garaa nama nyaatu baay'ee nama gaddisiisu garuu immoo gootummaa jabaa biyyaaf kafalame kan agarre gaaffis jalqabarratti si kaasuu barbaadu gaafa jalqaba wanni kun ta'e irraa kaasee hanga dhufee abbaan isaa wareegamutti seenaa kana dhageessu maaltu sitti dhagahame miira kee qooddachuu irraa osoo eegalle. Jalqabarratti ajajaa dhibbaa Geetaachoo
muradaa goota seenaan hin daganne yeroo hunda seenaan yaadatu maatii isaas Oromoo maras uummata biyya kanaaf jajjabinaan hawwaa goonni hinduu jedha Oromoonni goonni hinduu irra fe yookaan immuge jedhamu malee gootni hinduu hin jedhamu gootaan hinduu hin jedhamu gooti kun immoo akka namaatti miira namatti dhaga'amu jira gaafa inni daa'ima xiqqaa kana fudhatee adda waraanaatti daa'ima kana wajjin rakkoo arguuf miidiyaa irratti nutis miidiyaalee irraa waliif qoonni waan hojjennu fudhannee haallitti hojjenne jira seenaa daa'ima kana akka OBN'ttis miidiyaalee bira ga'anii hojjetan irraa fudhannee waliif qoonnee waan hojjenne qabna gaafa sana waan mucaa isaatiin jechaa ture uummanni Oromoos uummanni Itoophiyaas argaa ture konkolaataa keessatti tuu mucaa koo dhiisee deemee konkolaataan hin gubatte mucaa koo gubata ture mucaan koo gubachuurraan du'uun filadhadheen fudhee wajjin rakkadhee fudhee dhufee akkatiitti baadhatee gammoojjii keessa deemaa ture kun laphee namaa tuqa akka namaatti namatti ulfaata gaafas miidiyaa irratti wanti mucaan kun dubbatus laphee namatti dhaga'ama nama taatee gaafa uumamtu wanti sitti dhaga'amu jira garuu immoo gootni kun goota jabaa lafa kaa'ee darbeera sibiila akkasaa Oromoof gumaacheera jedhee yaada abbaa biyyaa jedhee moggaase dhugumaanuu kun abbaa biyyaati gaafa wanti kun mudatu akka nama dhuunfaatti baay'een gadde maal wayyaa inni siidaa seenaan hin daganne kaawwatee darbeera maal gochuu qabna ilma isa kanaaf maala goon waan jedhu yaadaan ture san booda nama Oromoof dhimmamu dhimma Oromoo irratti yeroo hunda dhimmuun nuti akka OBN'tti akkuma beekamu bakka rakkoon jirutti hojjetaa OBN qindeessinee bakka adda addaatti hin deemna waan tokko tokko hin goona lafa buqqaatiin jiru lafa rakkoon jirutti hin fiignee waan tokko tokko gochaa jirra bardanii baay'ee jira deddeebitee kana waan hundaan wanti daddabalamee jiru jira waan uummanni beeku bakka buqqaatiin jiru hundatti bakka rakkoon jirutti qooddachaa irraa nama Oromoon qabu eenyu jedheen kaaseen nama tokkotti bilbile namni kun keessummaa anillee keessummaa miti manumaan itti makame nama tokkoof bilbileen maal goonu jedheen dubbise lakki anis jira daa'ima isaa arguu qabna naan jedhe namni kun booda irratti namni kun nutti dabalamaa nama Oromoon itti abdatu nama ijoollee Oromootiifis daa'imman Oromoo hedduudhaafis carraa uumee hojjetaa jirudha gammachuu guddaadhaan arginu maatii kana dhee gara maatii kanaatti bilee maatii kana argachuu danda'e arra keessummaa keenya asitti istuudiyoo keenya ta'uu danda'an bareeda keessattuu daa'ima kanaa wal arguu hedduu gammadeen jiraanis. Wanni amma OBN hojii tola ooltummaatiin waan miidiyaan hojjetu cinaatti dirqama hawaasaa bahuudhaanis wal qabatee hojiiwwan jajjaboon seena qabeessa tan hojjechaa dhufe jiraatillee jalqabata tan kaasite maaltu yaadame kallattii OBN'n mucaa gootaa kana utubuudhaaf? Seenaan maatii kanaa jalqabara sinuu kaasaa turtan gootummaan maatii irraa darbee as ga'ee aduu irraa qabee maatii warra gootaa ramarraa dabalatee haga dhufee lola baadimmee irratti isa ta'u kan ammaa irratti warra gootummaadhaan seenaa Oromoo keessa seenaa gootummaa dhaloonni dhaalu hojjetaa as ga'anidha. Seenaan kun bahuu qaba. Uummata Oromoo bira miidiyaa kanaan gahuu qabaadha ejjennoon OBN akka manaajimentiittis teenye maal gochuu qabna? Uummata Oromootti muu qabna Oromoon bira dhaabbachuu qaba. Hordofee sagantaa kan bakka jiru hunda ka biyya keessa jiru ka biyya alaa jiru Biinaam yookaan abbaa biyyaa aga dhumaatti bira dhaabbachuu qabna namni hundi arguu qaba ka jedhu murteessine miidiyaatti dhufuu qaba ka jedhu murteeffanne Oromoon kana taa'ee ilaallu ceera fokkuudhaan naaf Oromoon
wal beeka buusaa gonofaadhaan walitu ba waan ta'eef. Kanaaf nammas bilbilee waamee akkamitti sagantaa kana qopheessina jedhee wajjin mari'adhe lakka Oromoon buusaa gonofaa beekaatiin nan dhufaa jedhee kan nu biratti gidduu kanatti argamu sagantaa kun akka qophaa waliin goone. Tokko isa kana lammata irratti akka OBN'tti manaajimentii wajjin mari'annee ammatti atattamaan maal goona akka jedhu wal dubbanne abbaa biyyaatti waan isaa barbaachisu yeroo muraasaaf kan hin rakkanne manaajimentiin OBN guyyaa irraa kana qarshii 200,000 abbaa biyyaatiif gumaachuu murteessee ittaan sun hanga dhumaatti sadee garra maatii gaammee televezyiinii gaammee qabnaa maatii gaammeetti qabamaa nu biratti kunuunfamee guddataa maatii gaammee keessatti televezyiinii gaammee qabnaa aadaaf duudhas achitti barachaa achittis deeggaramaa sammuusaas wantoota achitti argisan dagachaa akka deemu daa'imanitti maknee waliin kunuunsinee maatii gaammee godhannee maatii OBN ta'ee hanga dhumaatti hanga OBN jiru seenaan abbaa biyyaa nu wajjin itti fufaa jennee akkasitti waadaa gallee jirra nu guyyaa irraa qabne maatii gaammee ta'ee ofitti qabannee jirra jechuudha akka Oromootti. Jinaab Guddisee galateeffadha. Keessummaa keenya lammaffaa immoo yaasimannu keessummaan keenya obbo Sayid Daamxoo jedhamu gara keenyatti dhufaa jiru. Obbo Sayid Nooraa baga nagaan dhuftan isiniin jedha. As nu qophaa'aa Nooraa. Daawwattoota keenya baay'een keessan obbo Sayid hin beektu yookiin quba qabdu jedhee yaada. Abbaa qabeenyaa bishaan Afrikaati. Gaafa Oromoon rakkatu nama biraafanii hin beekne kana dura shiruma garee juuntaa yookiin TPLF kanaan Oromoo naannoo 150,000 ol ta'u naannoo Somaaliitirraa yoo buqqa'u abbootii qabeenyaa dursanii birmatan keessaa tokko qarshii miiliyoona 5 yeroo sanitti gumaachanii ansiniif jira jedhaniiti kan turani. Dabalataan artiist Haloo Daawwee dhukkubsattee yeroo rakkatee turtettis akkasuma deeggarsa gochuudhaan utubuu keessatti gaheen isaan baatan akkasuma olaanaa ture obbo Sayid. Kana malees dhalattuu kennaa addaa qabdu walaloodhaan ergaa jajjaboo dabarsuudhaan kan beekamtu shamarree Seenet Gizaachotillee barumsa ishii guutumaan guututti baasisuun dawwisanii yeroo ammaa kana barsiisaati kan isaan jirani. Oromoo biratti dhaabbanne sabaaf sablammoota Itoophiyaattis dhaquudhaan keessattuu ummanni Affaar bara darbe keessa yeroo lolaa Awaashii miidhamee turetti illee sinifan jira jedhaniiti kan jirani. Egaa seenaa addaa har'aa kanas immoo dhagaaniiti jara rakkate kana biraa hin hafuu jedhanii kan isaan dhufan daayirektara olaanaa OBN obbo Zinaab wajjin eega dubbatanii booda jechuudha. Obbo Sayid baga nagaan dhuftan siniin jecha. Mee maaltu sinitti dhagaame maal fiil gootan gaafa seenaa kana dhageessanii an jedhu irraa eegallu. Namni akka namaatti ilmi abbaan irraa gaafa du'u waan sitti dhaga'amu natti illee dhaga'ama jechuudha. Namni ilma horatee manaa qabu, namni gosa qabu, nama saba keessa guddatee sabni sabaaf ilmeen dhalatti ilma immoo rakkoo keessatti gaafa ga'u sabni ka'ee gosti kaatee saba san deeggaruun aadaa Oromooti. Aadaa Oromoo kana immoo kunuunsuun dirqama kenna. Nama gargaaruun ammoo Rabbis jaalata. Sabni kennas gargaarsaan yookaan guddifachaan yookaan lola akkasii keessatti gaafa ilmi sabaa gaafa wareegamu maatii guddisuu keessatti ga'ee guddaa taphanna. Seenaa addaa qaba Oromoon sabaa kanarra. Mee egaa duras kaaseera kana duras harka keessan sassaabachaan turre bakka rakkoon Oromoo jirutti argamaa turtanii seenaan abbaa biyyaa walumaan daawwachaa turree jirra. Maatiin isaa deeggarsa akka barbaadu kaasaa turaniitti jiru. Kasanuu deeggarsa dhaabbii osoo ta'e waan jedhus kaasanii jiru. Akka keessanitti isin maal yaaddanii gumaata maalii qabatanii dhuftan? Wanni sanniin dura wannan kaasuu barbaadu tokkotu jira. Oromoon kibbaa ba'aalii xarraa walitti qabamee wal tumsee sabni Oromoo kamiyyuu lafa keessatti akka hin kufne kaampaanii guddaa ijaaranii ka deeggarsaa ijoollee akkasii tana ka abbootii hin qabne ka seenaaf wareegaman kaanis hin jiran kana walitti qabnee akka Oromoon lafatti hin kufne wanna horatte sabaaf horatte biyyaaf horatte waan horatte kana keessa silaa sabarraa gurtee waan horattetti kan ammoo mucaan kun akka argitu yaa'u ol guddachuu qaba sammuun isaa akka nammaan deeggarsa godhuun ammoo dirqama ta'a akka sabaatti akka Oromootti. Maal murteessitan amma bifa kamiin deeggaruuf yaaddan? Amma deeggarsa ammatti akkuma dhageettanii
kabajamtuun kantiibaa mana har'alaattii fi baay'een niwsii sana gaafa dhaga'u baay'een gammade. Booliis Zinaabuun kanaan duras namoonni Oromoo bakka rakkatanutti dhugaa isiniin jedha. Bakkuma cufatti bakka beelaasaa jennu bakkuma Oromoon rakkatetti OBN hojjetoota ofii qabate nama rakkoo baasuu keessatti gahee guddaa taphachaa turani. Isinis kana gochuu keessanis baay'ee ulfaadhaa. Oromoon kabaja guddaa isinii qaba. Oromoon walii bakka jirrutti gurmuu walii taanee wal jaarannee gargaaruu qabna jedha. Har'a adda Adaanech mana kanniteefi meeshaa manaan qabu kana Zinaabuun akkuma natti loonee isaan akkanatti ibsanitti kana akkuma danda'utti gargaaruu fi mucaa kana haganne wal guddatus akka ilmeetti fudhattees deeggartee guddisuun dirqama tokko kenna irratti kana gochuu fi deeggarsa irra qabadhee dhufee jira. Deeggarsa kanas yaa'u har'a amma isin duratti laadha jechuudha. Ilma kanama ilma akka aadaa Oromootti ilma kana guddisuun nan barbaada. Aadaa kenna keessatti ilmi kun haga barmoota fixatu keessatti saba ilma jechuun dhiiga lafee foonii sadee walitti qabata. Kana walitti qabannee ilma kana aadaa kennatti guddisuuf waadaa galachuu barbaada. Amma kantiibittii mana kanniteef meeshaa minaa akka bitanuuf akka rakkanne akka abbaan koona bira hin jirudhe akka rakkanneef. Guddisnee isin galateeffannaa akka jettanitti akka sirna gadaatti seera aadaa guuttanii ilma kana akka guddifattanii tokkoffaa aadaa hangaltanii lammaffaa immoo yeroodhaaf waan ta'u immoo kennaa qabadheera jettanii kanaaf maatiinis hundumtuu as jira waan ta'eef isa gumaachuu hin dandeessanii hundi keenya ol kaanee kennaa isaanii kana yaa fudhannu. Egaa akkuma seensaratti kaasanis deeggarsa kennuudhaaf waan yeroodhaaf ta'u jedhaniiti jiru. Karaa baankii Oromiyaa Intarnaashinaal irraa bayitee akka kaffalamu qarshii 500,000 kennaniiti jiru. Abbaan qabeenyaa Sayid Daamxoo daawwattoota keenya. Kanaan cinaatti immoo baasii meeshaalee mana keessaa keessattuu mana kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee kennan mana meeshaa guutuu nan fudhaniiru. Guddaa ulfaadhaa galatooma isiniin jenna. Nu taa'a. Egaa Rabbi isin jajjabeessu isiniin jenna. Jajjabaadha jechuu barbaadna. Xumura irratti garuu wanti jechuu barbaaddan yoo jiraate gaggabaabsinee yaada isinii haa kenninu isinuma irraa eegalluuti. Sagalee uummataa kan ta'e OBN yeroo gabaabaa keessatti dhalate aangawoota isaa hojiin kan caale adda durummaan miidiyaa socho'aa jirudha. Miidiyaa hawaasa kaaniif illee aantummaa isaa agarsiisaa jiru waan ta'eef baay'ee galateeffachuun barbaada. Maatii kana bakka bu'e itti aansuudhaan obbo Sayid Daamxoo hojii gurguddaa kanaan dura akka isaan hojjechaa jiran nan beeka qofan qaba. Kun Oromoodhaaf duudhaadha. Duudhaan kun Oromoo biratti kan hafe qofaa osoo hin taane aadaa kan akka guddifachaa hawaasa addunyaatiif kan gumaachee fi aadaa sirna gadaa keessaa biqilee hawaasa addunyaaf illee fakkeenya kan ta'e kana keessaa namni biqile yookaan namni guddatee hawaasaatiif gaaddisa yoo ta'e waan addaa yoo ta'u baate illee kan obbo Sayid immoo adda kan godhu bakka adda addaatti hawaasa naannoo Oromiyaa keessa qofaan osoo hin daanga'iin hawaasa Itoophiyaa bal'aa keessatti naannoo Affaar irratti illee hojii isaan hojjechaa turan kan nama gammachiisuu fi horaa bulaa maatiin keessan maatii eebbaa ta'uu jechuun barbaada. Naannolee nageenyaa irratti qaamolee taphachaa jiran kan akka poolisii, milishaa, humna addaa hawaasa bal'aa keessaa bahanii kan mootummaa cinaa goranii tajaajilaa nageenya biyya keenyaatiif tokkummaa biyya keenyaatiif wareegama kaffalan hundaaf kabaja guddaadhaan galateeffachuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma jechuun barbaada. Miidiyaa OBN miidiyaa seenaa dhokate ifatti baasu miidiyaa uummataa kan ta'e miidiyaa ijaaf gurra uummataa kan ta'e har'as abbaa biyyaa abbaa isaa dhabee eessa jirta jedhanii barbaadanii
abbaa biyyaatiif gargaarsa barbaachisaa isaanirraa eegamu taasisanii baay'ee galatoomaa maqaa uummata Oromootiin isin galateeffachuun barbaada. Taansuudhaan obbo Said sabboonticha Oromoo ilma Oromoo abbaanis yoo du'e ilmi gargaaramu guddachuu qaba jedhanii abbaa biyyaatiin hordofanii iddoo inni jiru yaafatanii yaafachiisanii asitti nu argatanii dhufanii gargaarsa isaanirraa eegamu akkuma dur isaanirraa baratan har'a abbaa biyyaatiif taasisanii jiru. Isaaniinis baay'ee galatoomaan jedhanii ittaansuudhaan uummata Itoophiyaa mara Biniyaam duukaa jiran hundaan baay'ee galatoomaa jedha. Jalqaba OBN sagalee uummataa kan ta'e galateeffachuun barbaada. Ittaansuudhaan abbaa qabeenyaa obbo Saidin galateeffadha. Dhumarratti immoo uummata Itoophiyaa maran bilbilanii jabaadha. Isin bukkee jirra. Abbaan Biniyaam isin qofaaf miti nuufis obboleessa biyyaafidha kan inni wareegame isin bukkee jirra nuun jechuudha. Uummata bilbilanii nu jajjabeessaallee jiru. Uummata Itoophiyaa maraan biyya keessa biyya alaarraa bilbilanii warra nu jabeessan galatoomaan jedhan. Galatoom abbaa biyyaa kottu mee bira kottu la waan achi jiru sana agartee la shaanxaa achi duubaa sana agartee la meeqii fidi kottu mee dhaqii fidadhu kottu mee oh bas isallee obbo Saidtu sii fide ishee la achi keessa waan baay'eetu jira mee fidi si ilaalla mee fidadhu kottu abbaa biyyaa maal argattee abbaa biyyaa maaltu jira mee as keessa alaallu daftarri sii dhufeera laal achi immoo iskiriptoo baay'ee paayilatii ta'uun barbaadettee miti duratti abbaa biyyaa la paayilatii akka taatu immoo la barumsa kee barattee cimtee qaxalee taatee kottu garana kottula asiin akkanattidha eeyya kopheen jira as keessa maaltu jira as keessas immoo uffanni biraa jira uffanni ispoortii sii dhufeera kan ispoortii ittiin hojjettu kopheen jira kun immoo maaltu jira mee bani maal beeka maaltu jira argite qubeessituudha miti saasi maalan ta'uu barbaadan jettee duratti baratte helikooftara oofuu barbaaddaa miti helikooftara oofuudhaaf immoo maal goota seete la waan barsiisaan jedhu sirriitti barreessitee dhaggeeffattee barataa cimaa taate achi booda helikooftariin dhufaa bakka helikooftara oofta tolee jabaadhu ishee si jaalanna tolee haayye ulfaadhaa nuutaa hundi keessanuu xumuruu keenyaan duratti garuu dhumarratti dhaamsi dabarfachuu barbaadan yoo jiraate obbo Saidii fi gaazexeessaa Zinaabuudhaaf carraa isinii kenna. Ilmaan Oromoo bakkatti jiranu kakkasaa ka abbaa haadha hin qabne sabni Israa'eel yoo argatanii waan lamarratti walli gorsu tokko barnoota wal deeggaruu wal qabachuu wal utubuu kanarratti abbaan qabeenyaas qotee bulaan keenyaas warri siyaasa keessa jiru Oromoon waan saditti dhaamata wanni sadi maaldha sabi tokko jiraachuu fi wanti sadi baay'ee barbaachisaa ta'a tokko abbaan qabeenyaa barbaachisaadha gooti barbaachisaadha qaroo jechuun warri siyaasaa barbaachisaa wanni sadi baay'ee saba tokkoof barbaachisaa ta'a gooti jechuun gaafa gosti rakkatte gaafa rakkoo keessa galtee uf baasee rakkoo keessa gosa baasa lammaffaan abbaan qabeenyaa gaafa sabni rakkatu gaafa beelli ongeen biyyatti galu saba ofii deeggaruu keessatti ka rakkatu ol kaasuu keessatti ka mana hin qabne mana ijaaruu keessatti ga'ee guddaa taphata jechuudha. Inni guddaan qaroo jechuun nama biyya bulchu qaroon akka lola nu beeka akka raarsa nu beeka akka utu'a nu beeka akka biyya bulcha nu beeka qaroonis saba kanaaf baay'ee barbaachisaa ta'a. Sadeen kun gaafa walitti qabatu biyyi tokko akka naannootis akka biyyaattis nageenya waliin wal qabattee deemtee wal qabachuu keessatti ga'ee guddaa taphachuu qabna. Mana barnootaa saba keenyaaf jajjaaruu keessatti bakka bisaan dhabnetti sabni keenya saba keenyaaf bisaan qotuu keessatti wanni isin amma godhaa jirtan kun akka biyyaatti OBN ispeeshaalii baay'ee isin galateeffachuu barbaada.
ijoollee as keessa hojjetan waan ulee kenna ijoollee ta'en boosonaa buusse waan bakka gaarii gaariitti bakka namni xiiqii keessa galee bakka rakkatetti bakka namni waa'ee hospitaalaa dhabee rakkatetti wanni inni miidiyaatti hin baafne baay'eetti jiran illee waan miidiyaatti hin baafne kana hojjechuu keessatti yoo aadaa kenna jabeeffannee kaanis ofitti haammanne deemuu keessatti gahee guddaa taphachuu qabna walii gurmuu walii taane deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a jedha nagaa waaqayyoon nagaa nu haa kennu ulfaadhaa isin galatooma zinaaf jalqaba irratti abbaa qabeenyaa sabboonaa Oromoo obbo Sa'idiin hedduu galateeffachuun barbaada. Obbo Sa'id gaafa nuti rakkanne lafa rakkinaatti Oromoo rakkateera jedhee OBN waamu OBN wal cina dhaabbannee waa hojjennu akka Oromootti waa hojjennu jennee gaafa nuti dhimma Oromummaa irratti waamnu nama dursee nu owwaatu dhugaa dubbachuuf carraa kanaan hojjettoota OBN anas dabalatee manaajimentii OBN dabalatee carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Sababiin bilbila tokkoon itti dubbadhe Oromoo irraa hafuun isayyuu ilma Geetaachoo Ajaa'ibaa Geetaachoo mucaa daa'imaa Facebook irratti deemaa jiru kana miti ani garaan nama daa'ira naan jedhee haaluma hin bilbilu waaqni Oromoo si haa kabaju warri televizyiiniidhaan daawwatu abbootiin qabeenyaa Oromoo wallisaa kabajamaa Dr. Kabajaa Alii Birraa waan sirbe qaba beekumsi biyyaan taane maali hiikaansaaniti baga biyyaan taanetti maali hiikaansaa jedhe artiin Oromoo dubbii jabaa of keessaa qaba qabeenyi biyyaan taane jedhanii obbo Sa'iid hiikan qabu beekumsi biyyaan taane hiikan qabu yeroo rakkoo Oromoon buusaa gonofaa beeka hangafti booranni buusaaf gonofaa nu gumaacheera sirna gadaatiin obbo Sa'iid Faan abbootiin qabeenyaa Oromoo bakka adda addaatti deemanii yeroo isaan hojii hojjetan kana dhugoomsaa jirtu Oromoo biraa galata qabdu OBN illee galata guddaa isiniif qaba. Kan biraanan Hacaaluun waan inni jedhe yeroo hunda galaanuuf ta'uu qabu tokko jira. Amboo keessaa lolaa qaata shaggar ga'ee mataanii abbaanis yoo du'e ilma jiran badu maqaanii jedhe. Geetaachoo Ajaa'ibaa Geetaachoo maqaan isaa yoomuu badu ilmatu jira waan ta'eef isayyuu ilma goota abidda keessatti isaa wajjin qorame abidda keessa lubbuudhaan baraarame Oromoon kana jabeeffachuu qaba. Ilma Oromoo intalli Oromoo kana jabeeffachuu qaba. Kan akka ilma Geetaachoo hedduu jiraachuu mala. Kan rakkate hedduu rakkataa keenya Oromoon ceera fokkuudha karaatti baheen kadhatudha sirna gadaa Oromoo keessatti utuu buusaa ganoofa jiru utuu wal gargaaruun jiru aadaan deeggarsa Oromoo jiru karaatti hin bahu Oromoon kadhaan beeku jedhu abbootiin gadaa booran akka jedha in safeeffata ceera fokkuudha jedha kadhaan ilma Oromoo utuu Oromoon jiru rakkatu wal hawwatumnu irra deebi'ee abbaan biyyaa aga OBN jiru ilmi Geetaachoon waliin jira. Geetaachoonis onnee keenya keessa jira. Onnee saba Oromoo onnee saba Itoophiyaa keessa jira. Warri maatiin giddinaa goota maleenni gootni aarsaa kafalee biyyaaf malee induu hin jedhamu. Kanaaf jajjabina jabaachuu qabdu isin cina jirra madhumaatti ilma isaas fudhanne gaammetti makannee irraa isin waliin jirra ulfaadhaa waraabunaa deebanaa isin jedha. Tole Zinaabuu OBN abbaa biyyaa maatii OBN gaammee godhatee achi keessatti hojjechaa barachaa seenaa fi aadaa biyyaa fi abbaa isaatiillee kunuunsaa akka hojjetu murteessuu keessaniif akkasumas qarshii 200,000 yeroodhaaf maatiidhaaf waan kennitaniif isin galateeffachuun barbaada. Akka nama tokkotti obbo Sa'iid Daamxoo isinis deeggarsa kanaan dura taasistaniin dabalatatti akka sirna gadaatti abbaa biyyaa ofitti fudhattanii guddifachaadhaan seera gadaa guuttanii guddisuuf waan isaa malu guutuudhaaf meeshaalee mana bulchiinsi magaalaa Finfinnee mana kenne keessatti guutuudhaaf akkasumas immoo hojii ammaaf wantoota tokko tokkoof qarshii miiliyoona walakkaa ta'u gumaachitaniirtu dabalataan meeshaalee kanneen kennitaniirtu guddaa isin galateeffachuu barbaada. Isinis immoo maatiin akkuma Zinaabuun kaase goonni biyyaaf yoo wareegamu injira seenaan isaa injiraata waan ta'eef du'e hin jedhamu. Kanaaf maatii gootaa ta'uunu kennaa tokko waan maatii hunda keessatti maatii baay'ee keessatti hin taane waan ta'eef jajjabaadhaa isiniin jechuu barbaada. OBN asis dhuftanii immoo keessumaa keenyas waan taataniif guddaa isin galateeffannaa guddaa isin kabajna jajjabaadhaa
isas lubbuusaa waaqni amaaru boolla isaa keessa daadhinaa yaa'u jechuu barbaanna. Daawwattoota keenya isinis sanaa gammaanu daawwachaan wajjiniin turtaniif guddaa isin galateeffanna. Maatii abbaa biyyaa warreen deeggaruu barbaadaniif immoo lakkoofsa bilbilaa akkasumas immoo lakkoofsa akkaawuntii baankii iskiriinii keenya irratti agartaniin akkasuma deeggarsa gochuu hin dandeessu. Horaa bulaa isiniin jenna qophiin keenya kana fakkaata. Yeroo gaarii.